Hello, 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 hello. Jirra jirtu. Yo ya. What's up? Dumne. Akkam jirtan fayyaa keessanii jira namni laala. Mana keessa jirtu. Mana keessa jirtu. Okay. Yoo hin jiraanne si argite. Yoo hin jiraanne booda walitti deebina gaa. Akkam jirtan fayyaa keessanii nagaadha. Akkam jirtu. Gidduu kana isinirraa badeen jira. Jirra jirtu. Yooyyaa bara fayyaa nageenyi si badaadha. Akkam jirtan fayyaa keessanii. What's up? Arra lateon jirtu mana keessa jirtu. Yooyyaa agana gannutan gaaf tokkoti giiloo jedhani warra Dambidoollooti jette. Ennaan horii qaba namni kun argitee giiloo jedhaniin. Giiloon kun araqee dhugaa giiloo biddilibsiimaan bitannee jedhaniin. Biddilibsiimaan bitannee jennaan birrii meeqaa jedheen. Innaan birrii 100, 50, 200 faa akkasiin ni argattaa jedhan biddilibsii bareedaa barangeeda jennaaniti. Araqee birrii 5tiin akka gaarii rafaa jedheen. Ba'aasaa maaltu danda'a? Gaaf tokkoti giiloodhuma sanagaa. Giiloo warri Dambidoollooti warri Jimmaa tokko akkuma tokko taphatanii beette. Oromoon dhaamsa isaanii argitee karaa adda addaatiin dabarfatu bee. Kanati gaaf tokkoti giiloo sireen ijaarrattuu jedhaniin. Sireen ijaarrattuu jennaan laa ilaaha lafattuu jalaan ba'anii siree waaqattan ol siqaa jedhe siree ijaarradhe. Hedduu galatooma. Waaqattan ol siqaayii jedhe siree itti ijaarradheen ol itti siqaa jedhe lafattuu jalaa hin ba'anii. Galatooma. Gara keenyanis hin deebisammoo Jimmaa bilubaa wannaa Dambidoolloo gidduu deemna beette. Qoosaani maddi qoosaa gara sana. Gaafa Mililikii argitee Mililikiin waamani abbaan Jifaar. Mililikiin afeerani. Mililikiin afeeraniiti kottuu jedhaniin yennaan dhaqegaa. Jennaan abbaan Jifaari. Hoolaa isaafis qalanii ofiifis qalatani. Qalatanii gaa isaaniif kan Islaamaati Mililikiif kan kiristaanaa qalame. Jennaan Nugusalii Walloo wajjin naqe. Nugusalii Walloo wajjin nannaani amma abbaa Jifaar jedhe. Nyaadhaa amma bismillaa jedhanii ta'ee gamaaddiitti gad dhiyaatanii abbaan Jifaar argitee nyaachuudhaaf yeroo akkas bismillaa jedhanii isaan jalqabaniti. Mililikis jalqabeeti. Silaanii qoosaa beettee innis akka namaatti qoosuu barbaadeeti beettee warra Jimmaatu qoosaa innis
qoosuu barbaadeeti. Abbaa Jifaar jedhe yaa jennaan foon kamtu mi'aa jedheeni. Foon kamtu mi'aa jedheeni. Jennaaniti nugusalii walloo gaafadhu jedhan. Maal jechuun? Nugusalii walloo gaafadhu. Isinii galee dubbiin. Isan lanchuu nyaatee beekaa jechuu isaaniiti beeke. Qimmidda. Ilaamee. Isiniif gala. Gaarii. Namichatu nyaata dhiyeessaniif beekte. Bismillah jedhi nyaadhu jedhan. Hin barakata. Hin nyaate. Nan quubsinee jennaan mee basmaam jedhi immoo nyaadhu jedhan. Haa jedhee basmaam jedhee nyaate. Nan quubsinee jedhe. Amma biddeena heddummeessanii fidaniif nyaatee quufe. Akka jedhee basmaamis jedhee nyaadhe. Bismillaas jedhee nyaadhe. Haga heddumminaa wanni na quubsu hin jiru jedhe wanni nama quubsaa hin jiru. Dhageessanii isinii galee? Okay. Yoo isinii galee nuti nam tokkoonis walitti duulleerra miti. Duulleerra. Nam tokkeenis wal arrabsine miti. Arrabsineerra. Gosaanis walitti duulle miti. Arrabsineerra. Duulleerra. Kutaanis walitti duulle miti. Duulleerra. Garuu saba kana wanni gargar baasaan jira hin jiru. Oromoon Oromoo danda'a. Oromoon Oromoo mo'uu danda'a. Hin danda'u. Kanaaf yoo labsinee xumurre gaarii. Duula baname kana yoo labsinee xumurre gaarii. Hin wayyuu laata. Wayya moo hin wayyu. ይሻላል ወይስ አይሻልም? እንግፋበት ሃይትፉምኑ ጥቋ ደምስምኑ ቶርበለማ ሞጄ tokko fa deemsinu baallama qabnume nama wal mo'ulaalla ittafufu ilaame amala hamaa Oromoo keessatti abuurree darbaa jirra. Amala abbootiin keenya hin qabne. Amma waan nama gaddisiisu keessaa Oromoon aadaa isaatti durii duulee yeroo weeraree argitee bakka tokko qabatu ollaa sana ni dandama. Namni hundinuu harka fudhaa ol qabaa jedhaa irraa harka ol qabata. Daa'ima hin fixu. Dubartiin ajjeesu. Daa'iman ajjeesu. Gafuudhaa jedha. Gafuudha jedha. Nuti ammoo duula keessa dabarree lakkisaa gafaa jirra. Gafaa jirra. Akkaataa gafaa jirru isin argisiisa. Ijoollee tokkotu ijoollee lama qaba. Dr. Salamoon Ngaashee ijoollee lama. Ijoollee lamaan sana arrabsani. Feesbuukii irratti dhaqanii arrabsuu. Goobanaa ijoollee maarree jedhanii arrabsu. Heeyyera keenya. Daa'imman ni boo. Mooraalii daa'immootan Oromoo eeguun
silaa nurran barbaachisu. Arsiinis duuli, Harargeenis duuli, Jimmaanis duuli, Wallaggaanis duuli. Garuu daa'imaa harkarra qabuun gaarii miti. Daa'imuma kamirrayyuu harka qabuun gaarii miti. Keenya miti. Kanuma Tigireeyyuu daa'imaa maaliif ajjeemna nuti? Mooraalii daa'imaa maa rukunna nuti? Lakkisaa wanni kun karaa hamaatti deemaa jira dhiisaa. Waan kana ammoo irra guddaan mootu argitee warra nuti walirratti duullu utuun ta'in harka diinaatu keessa seenee jira. Opidiyoonis kanarratti, Tigireenis kanarratti nutti hojjataa jiran. Lakkisaa dandamnu. Lakkisaa dandamnu. Amma daa'ima Oromoo mooraalii cabsuun bu'aa qaba. Yoo Juneediin balleessa Juneedii gaafatama malee ijoolleen isaa yakkaan himatamuu qabu, yakkaan arrafamuu qabu. Muktaar Kadir yakkaan salphachuu qaba, ijoolleen xiqqaachuu qabdi, arrafamuu qabdi. Maal hojjatte akka kamitti qooda fudhatte? Maal hojjatte? Murtii kam namarraan geesse? Lakkisaa dhiisaa. Waan kana ammoo maleekaan gubbaadhaa gadi bu'ee walitti araarsuuf hin taa'u, numa walitti araarama. Maleekaan gubbaa gadi bu'ee nu araarsu hin jiru. Numatu walitti araarama. Lakkisaa walirra nejjannu mooraalii walii hin sukkuumnu ni ga'a. Namnu of argeera. Namnu of argaa jira. Namnu of argaa jira. Eenyunu moora ilaal argitee duula dhiyoo kana banametti namuma silaa boriifillee abdannu hagam gadi fuunee jirra. Buufne miti. Saatalaayitii irra jira malee bara. Mucaa lafa gadi buufne miti. Buufne bara. Bakka. Akkasuma gaa. Oromoon argitee ol nama fuuchuus hin danda'a, buusuus hin danda'a. Garuu ammuma kanatti mootuu dhaabne hoo. Wayyuu. Moo ittaafum. Moo ittaafum. Namni gosa hin qabne hin jiru, namni mukarraa murame. Anis gosa qaba. Salamoon Hungaashees gosa qaba. Jawaaris gosa qaba. Leencos gosa qaba. Daawudis gosa qaba. Bayaanis gosa qaba. Diimaanis gosa qaba. Gosti gosa tokkorra moobilisaan jiru. Hundinuu gosa garboomeedha. Hundinuu gabra. Gosti bachaan hin jiru. Balchaan hin jiru. Hundisaayyuu gabra. Gosti olaantummaa qabu hin jiru. Hundisaayyuu gadaantummaa keessa jira. Lakkisaa xumurru ni ga'a. Amma deemnee biyya keessatti ijoollee argitee neetwoorkiin rakkisaa jiru, ijoollee biyya keessaa fa'aa buusuu jalqabne. Lakkisaa haa dhiibnu. Lakkisaa haa dhiibnu. Warritti dhiyaattan aga kanaan duraatti maqaan kaamne Farahaan Maammadi argitee nuu gorsa. Farahaaniin lakki Farahaan in ta'uu dhiisi. Oromoo irratti hin hojjetin hin ga'a. Akka argitee addunyaa irratti miidiyaallee booji'uu dandeessu si beekna. Lakkisaa Farahaan eenyuuti? Farahaan Muusaatiisi. Farahaan eenyuuti? Lakki ittimuu gaarii bar. Nama argitee yakki isaan hojjetamaa jiru ittimuun gaarii. Farahaani ka miidiyaa hojjechuu danda'u. Kan interneetii eenyurrallee beeku, Jawaarirrallee hojjechuu beeku Farahaani. Farahaan dhaabbadhu. Hin boojiin miidiyaa Oromoo. Waan gaarii hojjetaa turte. Waan gaarii hojjetaa turte. Dhoqqeetti laaqinii bayi keessaa harka fudhadhu waan kana keessa.
harka fudhadhu ni ga'a. Gaarii miti. Bifa kanaan wal dorgomuun bu'aan qabu. Bifa kanaanis eenyuun immoo nama guddaan nama immoo argitee biyya kanaan deema jennee boruu abdannu tokkosi. Nama waan guddaa ummata Oromootiif hojjetu abdii qabnu silaasi. Yoogaa gadi bu'ee dibbi ilkaa salaamataa kana taphata ta'e namummaan guddaan miidiyaa kamiyyuu hajjaa gochuu danda'u. Yoo amma ijoollee xixiqqoo biyya keessaa miidiyaa irraa buusutti gaddeebi. Maal inni gaa kun? Maali qaroomni akkasii? Chiloota na'u? Ijinnis egaa harka kenninu dandeettiidha kun. Qarooma beekaa kun. Ilaamee Faraan Abdusalaam tu hojjetaa jira tokko haadhii sun gaa. Yoo maqaan kiyyaa waamamu warra kana keessatti jedhe waamnee jirraa haadhiisu gahe waamamteetta inga kana caalaa akka waamamtu barbaadi waan hamaa keessatti waan gaariitti waamamaa harta maal goota maqaa hamaa keessatti immoo maqaan kee ka'u lakki ni gaadhiis hinga maraata usi gahe rakkoon qabu maraatuma kanatu dubbii beeka. Hayyuun keessan baxabbaxanii balleessanii argite. Hayyuun keessan kadhaanii lafa balleessanii argite. Isuma wallaalaa kana wayya. Kan homaa bu'aasin irraan barbaanne. Latee oodhuma kana wayya kan raawaa waraabbattan kolfaa xaballee taatu. Ka dhugaa isinitti dubbatu. Latee oodhuma kana wayya. Gibbii keessan jiru. Dhageessanii. Kabiraati. Gaafii mana keessaa biyyoota adda addaa irra natti dhiyaatu boodan itti deebi'a. Waan sadaqaa ilaalchisee gaafii na gaafatanii turani. Ameerikaarraa. Daawudii sadaqaa guurrata yoo jenne Jawaaroo maal guurrataa jedhanii na gaafatan zakaadhaan jedhe. Gaaffii sirriidha deebisaa sirriidha moo sirrii miti? Eega tokko sadaqaa guurrate tokko zakaa guurrachuun mirgaa mitire. Kanaaf aandilaand no'a. Aandilaand. Gaaffii tokko abdii dheengee jedhanii waraana wobooti Boorana akka jedhe Oromoon waan isaaf ta'u waan beeke natti hin fakkaatu jedha. Waan isaaf ta'u waan beeke natti hin fakkaatu jedha. Maaliif hin jedheeni? Liiban Waaqoo yoo mirga Oromoo Itoophiyaan argitee hin tiksine diinee facaasuu qabnaa Itoophiyaan faca'uu qabdii jedhe hoo jedhee Oromoon itti iyyee jedhe. Warri biyya alaa keessaa warra Minisootaati gaa. Warra Minisootaati. Hoo jedhee itti iyyee jedhe. Haayaan jedhe. Leencoo lataa lakkisaa mirga Oromoo kabachiisuudhaaf mootummaa Itoophiyaa kana sabaaf sablammoota walitti qabneeti mirga Oromoos Oromiyaas argitee Itoophiyaa kana keessatti kabachiifnaa jennaan oo jedhanii iyyanii jedhe. Okay, yoo Itoophiyaan hin taaneefi Itoophiyaa diiguu yoo hin taaneefi Itoophiyaa facaasuu yoo hin taaneef
ummata Oromoof kamtu ta'aa jedhe warra biyya alaa jiru. Isin hundarra jira deebisaan. Karaa dandeessaniin deebisaati naa dhiyeessa. Isaafan dabarsa. Tunkan dubbii ajaa'ibaati. Dubbii ajaa'ibaa na gaafate. Dubbii ajaa'ibaati. Isin hunditti yaada. Kaabiraa jirtu mana keessa jirtu. Kaabiraa waan dhaamsan dabarsu lakkisaa ijoollee irraa harka fudhaa. Ijoollee irraa harkaa fudhannu. Abbummaan fedhe balleessu. Abbummaan fedhe. Abbummaan fedhe. Yoo Jawaarillee balleessa Jawaariin himadha. Garuu ijoollee isaatti tarkaanfachuun gaarii miti. Hin ta'a miti. Lakki dhiiraa miti dubartiin jenne ani wajjin hin ciifne. Maali haasaan akkasii obboleessu? Caali. Maali haasaan akkasii? Maali gaa haasaa ka shalabbee asirratti hin barreessin? Hai. Way ajaa'iba rabbi. Maali gaa haasaan argitee bifan tolle. Yeroo waa barreessitan haasuma bifa tolu barreessa. Abalu dhiiraa miti, abalu maarreedha. Dhiisame waan kana dhaabaan jedhaa jira iyyuu bar. Haa dhaamnuun jedhaa jira. Isinin gaafataa jira bar. Itti fufi jettan homaa rakkoon qabu waan na miidhu hin jiru. Oromoon miidhama garuu. Akka godhamaa jiru argaa jirtan isinuu. Ta'e. OMN durii gareen qabu amma garee horate miti. Aara galfatanii argitanii. Noa. Argitanii. Waan Londonitti ta'e argitan miti. Akkan. Awustiraaliyaattis akkasi. Jarmanittis akkasi. Hoolaandittis akkasi. Suudaan Arabiyaattis akkasi. Yamanittis akkasi. Xiixee dhufe gaa. Qoodame namni. Silaa miidiyaa irratti qoodamuun malle. Walumaan dhaabbachuu, walumaan xumuruu qabna ture. Namnu hojii isaattutu jabaate miidiyaan kun waan bu'aa buuses qaba. Waan hedduu walitti guduunfee argitee gargaarsa tumsa qabaawotaaf ta'eera, qeerroodhaafis ta'eera. Haa xumurru dhiisa. Haa xumurru. Akka wal mo'aan jirres argineerra gaa. Kaan ijoollee irraa harka fudhaa. Ijoollee irraa harka fudhaa. Kaan ijoollee kiyyarraa har'a ga'u bor ijoollee keessan irraa hin ga'a. Nama tokko argitee nama tokko hin amansiisaadhaan malee warra akka argitee ijoollee amma rimiddiidhaan dhufte kana akka naziirfa amansiisuudhaaf miti. Jarri diinaa wajjin hojjetan. Mucaa ji'a lamaan qaba jennaan rabbisiin guddisinii jedhe. Nama akkasiirraa maal eeggattare? Namni akka jedhaa namaan. Namni ilmee namaatiin akka jedhaa. Namni shanyii dabarfatu. Namni shanyii isaa gosatti darbu. Namni abdii egeree qabu akka jedhaa. Akkasin jedhu. Namni guduunfaa lafa keeyachuu barbaadu. Namni shanyii facaafachuu barbaadu. Shanyii namaa kutuuf hin tattaafatu. Namni shanyii qabu. Ilmi hidda qabu. Ilmi gosa qabu. Ka gosarraa dhalate xiqqoodhumayyuu waan isa harkisu, waan isa butu qabaachuudhuma qaba. Waanuma xiqqoo isa butu. Waan isa xiqqoo argitee isatti ulfaatu. Afaanii ba'u. Kaan egaa maalirraa eeggatta? Ijoollee haadha malee abbaan been maalirraa eeggatta? Guddinaan ijoollee kamma sabaatteenyaatti dhalattu kanatu argitee lafa balleessaa jira. Garuu ijoolleen haadha abbaarraa dhalatan beekan. Haadha abbaa isaaniirraa dhalatan beekan.
shanyiin biraa akka guduunfaan dabarre ilmaan nama biraatti hin duulan turani. Tun kanum kabiraani wannaatu bakakkaa entertainmentiitu gaaffii gaafate bakakkaa shoo libalaana'u bakakkaa shootu gaaffii gaafate jara keenya dhumarrattan irra sini buusaa qarrifaa jechuun maalii jedhe deebisaa numatti isiniif kennaa namni geessitanitti dhiyeessitan akka walumaan qooddannu badhaasa guddaa kennama jedhani. Qarrifaa jedha deebisaan daadeedha. Ilkaan maala noon qabu maalan isinitti argisiisare daade qarrifaan daadeedha. Kan lama kiyyan jiru kan argitee isa lamaan gamaa gamana dhaabbatu qarrifaan isa. Gaaffii lammataan tabaroo jedha. Tabaroo jechuun humna isaati, humna ofiiti, tabaroon humna. Sadaffaan hoobdii jedha. Hoobdiin hogdiidha yookaan lafa argitee xaafii yookaan bisingaa itti calleessan. Arfaffaan surrii jedha. Surriin sammuudha. Surriin bullaa sammuu. Walumaa gala deebisaa waliin qooddannaa warra sirratti hirmaattan hedduu galatoomaa. Arra waan jajjabaa hin qabu maaliif jennaan guddoo yoo dhedheerissanis gaarii miti ka kolblaa taphaa sa'aatiin kan keenya waan gabaabbateef guyyaa biraa walitti deebinaa ammas waan hedduu harkaan isinii qaba. Kabarmootaa ta'ullee harkaan isinii qaba. Kanaafi isinis yeroon dhufu argitee akka asitti dhiyaattanii ijoolleen keessan irraa barattu dhageessanii kuulloonis ayyee keenyumaati. Kuulloonis keenyumaati callisaa amma. Waan kuulloo kafichoo kan baataa walaayittaa kana isa hedduu ilmaan firoomarraa qabna. Dubartiin Oromoo kan ittiin heerumne hin qabdu. Amaarattuu heerumtete. Isiin baranaa immoo Tigiree jala maraatteeyyu. Kanaaf wanni shamarran Oromoo nu godhaniif argite wanni mililik nu godhe waluma qixa. Kanaaf ijoolleen Oromoo waan ittiin heerumne hin qabdu. Hiriirri Oromoos waan hin fuune hin qabu. Kanaaf wal mammakachuu malaa dhiisaa guddoo wannaan ta'inaati. Keessan oolinaati. Waan isin nu gootammoo. Inni barana ammoo ija baasee jiraayyuu. Barana ammootuma dhufaa jiranii isuma ammaa nama Tigireetti heerumu jira bar. Ijoolleen Oromoo utuu sabboontonni Oromoo meeqaatama jiranii ka Tigireetti heerumu jira bar. Kan Amaara fuudhu jira. Ka Tigiree fuutu jira. Kanaafi kun waanuma jiruudha bee. Waanuma jiru. Ammallee sabboonummaan nu keessatti hin baqaalamne. Sabboonummaan hin jiru. Sabboonummaatu hirruudha. Hirrina sabboonummaa namni qabu baay'ee dafeen bilchaatu. Dafee. Ijoolleen akka harma lafa keesseen biyyaa yaati. Markabarra jirti. Harma guutee ji'a sadiitti markaba gubbaa jirti. Bakkatti aadaa barattuun qabdu. Ofiifuu nafaasan qabdu karaarra jirti. Yarumaa jettuyyuu boordarii geesseetti. Lafa buute
Egaa kanaaf isa kanas gara fuulduraatti itti yaada. Waa baradha. Waa baradha. Ofis baradha. Ofif baradha. Of dandama. Kabraa warri biyya alaa jirtanis ijoollee keessan sabboonaadha irra guddaan gadi baatanii asii haasoftan. Afaan Oromoo haasoftu. Galgala gallaan Tigiriffaa haasoftu. Isin beenna. Namooti bebbeekamaan irra guddaan. Niitiin keessan Amaara yookaan Tigire. Ijoollee keessan balleessitan. Waanuma iyyitaniifuu hin qabdanii bar. Habaqaalli keessan bifa jijjiirrateera. Inni kaan Tigiree Amaara faranjiitti ilmaan dhala. Ijoolleen keessan faranjoofteetti. Maaliif iyyitaree taa'i jireenya kee jiraadhu? Kan keetuu baddeetti karaarraa gorte. Kanaaf isinis itti yaada. Ijoollee keessan afaan Oromoo barsiisa. Sabboonummaan manaa ba'a. Sabboonummaan manaa ba'a. Ijoollee keessan barsiisa. Qaraa gosa keessan irraa fuudhaa. Gosa keessan itti heeruma. Ammaaf kana fuudhaa kanan fuudhinaan jedhuti. Isin ga'a agi kun. Agi kun isin ga'a. Hedduu galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Aga walitti deebinutti nagaatti.